Dhugumani isinitti hima, namni amanuu jireenya bara baraa qaba. Ani buddeena jireenyaati. Wangeela Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 48. Yesus Kristus nyaachisa lubbuu keenya, nu eebbisi bara jireenya keenya. Nu si kadhannaa ilmaan kee, ati nuuf dhagahuun keenyaaf eeyyama kee. Mana keenya addursii bisi miila keenya, buddeena jireenya samiirraa kan buute, dhiiga keetiin kan nu bitate. Yesus Kristus nyaachisa lubbuu keenya, nu eebbisi bara jireenya keenya. Nu si kadhannaa ilmaan kee, ati nuuf dhagahuun keenyaaf eeyyama kee. Duraas kan turte, har'aas kan jirtu, eenyuyyuu kan siin qixxaatu hin jiru. Gooftaa koo qajeelummaa naaf kenne, akkan si tajaajiluuf halkan guyyaa osoo hin jedhini. Yesus Kristus nyaachisa lubbuu keenya, nu eebbisi bara jireenya keenya. Nu si kadhannaa ilmaan kee, ati nuuf dhagahuun keenyaaf eeyyama kee. Lubbuu keenya oolchitee badiisarraa, kanaaf faarsinaa jaalalli kee nu booji'eera. Dhiphattee gidiraa nuuf argite, kakuu galtee jireenya nuuf laatte. Yesus Kristus nyaachisa lubbuu keenya, nu eebbisi bara jireenya keenya. Nu si kadhannaa ilmaan kee, ati nuuf dhagahuun keenyaaf eeyyama kee. Duraas kan turte, har'aas kan jirtu, eenyuyyuu kan siin qixxaatu hin jiru. Gooftaa koo qajeelummaa naaf kenne, akkan si tajaajiluuf halkan guyyaa osoo hin jedhini. Yesus